jechuun murtee darbe balaaleffatan. Wixineen kun murtoo seeraa hojiirra akka oolu dirqisiisu hin qabu. Dhimma kana biyyoonni 124 yoo deeggaran Israa'el dabalatee biyyoonni 14 mormaniiru. Biyyoonni 43 ammoo sagalee kennuurraa of qusatan. Miseensa dhaabbatichaa guutuu kan hin taane Filisxeem sagalee kennuu hin dandeessu. Murteen kun yaada mana murtii yakkaa idil addunyaa Israa'el seera idil addunyaa cabsuun West Bank, Bahaa Jerusaalemiif Gaazaa seeraan ala qabachuu ibsu kan bu'uureffatedha. Murteen yaa'ii waliigalaa dhaabbatichaa kun wabii seeraa dhabus biyyoonni miseensa dhaabbatichaa 193 ejjennoo qaban akeeka. Murtee yaa'ii dhaabbatichaa kanaan Israa'el seera idil addunyaa kabajuun naannoo West Bank keessatti qubannaa seeraan alaa haaraa adeemsisaa jirtu akka dhaabdu, humnoota waraanaa ishee naannichaa akka baaftu akkasumas keenyan daangaa tolchuuf ijaaramanis akka diigdu gaafate. Dabalataan Israa'el lafa dabalatee wantoota hin sochoone erga bara 1967 humnaan qabattee fi qubsuma kana booda qabeenya fudhatte akka deebistu ajajee jira. Murteen yaa'ii UN kun Israa'el Filisxeemota duula qubannaa keessa buqqifte iddoo isaaniitti deebisuun waan dhaban akka bakka buuftuufis ajajee jira. Yaa'iin kun Israa'el qubannaa seeraan alaa West Bank keessatti raawwattee wal qabatee yakkoota namummaa raawwatteefis akka gaafatamtu ajajee jira. Itoophiyaatti waggoota darban keessa barattoota qormaata 12ffaa fudhatan keessa qabxiin seensa yuunivarsiitii kan argatan harka 5 gadi. Sababii kufaatii kanaa maali? Rakkoo qulqullina barnoota baroota lakkoofsis moo murtoogansii barnootaan fudhataa jiru? Moo kufaatichi barattoota ilaallata? Kufaatii galmaa'e kanaa fi eenyutu itti gaafatan fudhata? Kan hubachuu fi Waayilikiin Zalaalem Taaddasaa Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa fi ogeessa qorannoo sirna barnoota kataan Profeesar Ambisaa Qanaa dubbise. Barnoota qulqullina fiduu piroosesiidha. Overnaaytiin dhufuu hin danda'u. Piroosesii jechuun jalqaba irratti karoorsanii ijoolleewwan kochii gochaa deemuudha. Qabiyyee kutaa tokko, kutaa lama, kutaa amma 12tti ijoollee kana qabsiisuudha. Kompitensiitu jira. Kompitensiin kun immoo iyyuu spesifik kompitensii, jeneraal kompitensii fi tiraansfereebul kompitensiidha. Namummaa uumuu irratti jalqabumaa kaasanii barsiisaa sarara sana keessa gashanii liidarshiippii sarara keessa gashanii yeroo irratti to'achaa iddoo isaan ga'aa galtii kennaa fiidbaakii kennaa akkaataa sanaatiin deebisanii mirkaneessanii iddoo jirutti illee achitti sirreessaa fudhaa akkasitti sirreessaa ijoollee cimsuun barbaachisaadha. Ammoo maal gaafata tiraansformeeshinaal inistiraakshinaal liidarshiippii gaafata bakka hundatti maaliifi daariikteerri tokko yookaan immoo hoogganaan tokko yookaan ministeerri tokko waa'ee barnoota waa'ee qabiyyeessaa galtee gorsa hin laatu taanaan hin tacha'u taanaan waa'ee qorumsaa irratti yaadan qabu taanaan waa'ee qulqullina barnootaa ofiisaa hin beeku taanaan hooggansa siyaasaati malee hooggansa barnootaa ta'uu hin danda'u. Rakkoon achirratti asirraa'u namni hooggansa siyaasaa hoogganuu fi namni barnoota jechuun ikkoo dhaloota sammuudha kan nuti qopheessinu dhaloota qopheessaa jira biyya tokkoof qopheessamaa jechaadha. Kanaafuu yeroo irratti ijoollee cimsaa ga'insaa akkasitti qabiyyee ficcisiisaa karoora kaayyoo taa'ee sana ficcisiisaa deemuudha. Kanammoo yogaa kanammoo kan gochuu danda'u tokko gaa kan jedhetti hooggansadha immoo barsiisaadha. Barsiisaanis immoo hojii kooti jedhee motiveetii ta'ee gammadee akka hojjetu gochuudha. Kana duukaa egaa hooggansi akka biyyaatti jiru immoo hooggansi barnootaa kun sadarkaa adda addaatti jiru sirrii jira moo hin jiru moo akka feetee dhumaan gadhiisne isaaniif mirguma laannee dhalootatti akka fedhe godha. Hooggansi barnoota irratti ta'u koo guffachaal jedhee gadi hin gadhiifamu dhalootadha kan qophaa'u. Dhaloota maatiin isaanii nu jiraachisanidha. Kaffalanii nu jiraachisanidha waanta ta'eef itti gaafatamummaadhaan hordofuutu irra jira kan hin jedhudha. Kun immoo yogaa inni dhuma irratti qorumsa jedhamee gara dhumaa irratti dhufu kuni galtee gajjallaatti tokkotti hanga 12 irratti xiinxalanii iddoo ijoolleen geessetti sanatti qorsa malee iddoo ijoolleen hin jirretti qoruyyuu hin dandeessati. Waan hin laanne qortaayi. Seeruma qaba waan hin laanneefi akkamitti gaafatta waan laatteefi gaafatta ijoolleef kana kennineerra kana barsiisneerra kana Israa'el Libanoos irratti haleela qilleensa raawwachaa jirtuutti Faransaay fi Ameerikaan waraanni akka ittiin fuufne gaafatan. Blinken Washingtoniif Paaris waraan Gaazaa dhaabuu fi sarara xumuruu waan jiranii fi waan kan hammeessu kamuun barbaannu jedhan. Israa'el Libanoos keessatti haleela eegaltee jirti. Galaana Balaay dabalee sanitti. Sagaleen dhageessan kunniin Libaanos keessatti meeshaaleen qunnamtii miseensonni Hezbollaatti fayyadaman peejar jedhamu bakka hedduutti yeroo dho'an sagalee uumamedha.
meeshaan xinnoo hamma qola tamboo geessu meeshaa durii yoo taatu miseensota Hezbollah harka jirti. Dhaabbatni basaasaa Israa'el Mosaad haala ifa hin taaneen meeshaaleen kunniin akka dho'an gochuu danda'eera jedhamee amanama. Hoogganaa olaanaan Hezbollah Hassan Nasrallah ibsa kennaniin meeshaaleen kunniin dhodhoo'uu isaaniin namoonni 37 ajjeefamuu himaniiru. Meeshaaleen qunnamtii xixiqqaan kun kumootaan kan dhodhohan yoo ta'u, dho'iinsa isaanii kanaan ammoo namoonni 2,800 ol ta'an miidhamuun gabaafameera. Maddeen Hezbollaatti siiqan kanneen balaa dho'iinsaa kanaan du'an keessaa 2 ijoollee miseensota Hezbollah paarlaamaa Libaanos keessa jiranii jedhaniiru. Intalli miseensa Hezbollah tokko balaa kanaan du'uun ibsameera. Libaanositti ambaasaaddarri Iraan Mujtabaa Amaanii kanneen miidhaman keessaati. Kamisaarraa ibsa kennaa akka turan Hassan Nasrallah haleellaawwan kanaaf Israa'eliin himatanii gocha kanaaf haaloo akka ba'an dubbatan. Karaa isaan eeganiif hin eegneen haleellaa raawwannaa jedhan. Haleellaan kun yoom, eessattii fi akkamitti akka ta'u odeeffannoo dabalataa hin kennus jedhaniiru. Nasrallaan osoo ibsa kennaa jiranii ammoo humni qilleensaa Israa'el daangaa Beerut qaxxaamuree galuun sagaleen akeekkachiisaa guddaan dhaga'ameera. Hassan Nasrallah haleellaa kanaan labsii waraanaati kan jedhan yoo ta'u, meeshaaleen qunnamtii 4,000 ta'an haleelamaniiru jedhan. Dabaluun haleellaa kanaan waraana teeknooloojii ittiin jedhaniiru. Ministeerri ittisaa Israa'el ibsa baaseen ammoo dandeettii garee shororkeessaa Hezbollah laaffisuuf duula raawwate ta'uu beeksise. Ibsasaa keessatti Hezbollah laaffisuun kaaba Israa'elitti nagaa mirkaneessuun galmasaa ta'uu ibsee jira. Muddamaan maate kanaan wal qabate ministeerri muummee Libaanos dhaabbanni biyyoota gamtoomanii dubbii barbaacha Israa'el akka to'atu gaafataniiru. Hoogganaa olaanaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa dho'iinsi Libaanos keessatti mudate baay'ee yaaddessaa ta'uu fi naannicha gara muddama hammaataa ta'etti galchuu danda'a jedhan. Haleellaan raawwatame kan qiyyaafannoo qaban fakkaatullee namoota nagaa irrattis garaagarummaa malee miidhaaf aarsaa guddaa geessiseera. Kanneen miidhaman keessaa daa'imman hedduudha jedhan. Lammiileen nagaa biyyattii duraanuu lola Hezbollaaf Israa'eliin yaaddoo fi baqarra turan maaltu ta'uuf adeema ka jedhuun yaaddoo guddoo keessa jiru. Gammadaa ogummaa mandiisummaanii umrii xiqqaan beekamtii idil addunyaa argate takkaatti barnoota PhD lamxumur dhiyen kan ammoo Yuunivarsiitii Staanford maqaa saayintistoota addunyaa 200 ta'anii barbaraan qophees keessa Dr. Tadeseen saayintistii ta'uu beesis. Godin Shaawaa Kaabaa garburaachatti dhalatee kan guddate barnoota saayinsii jaalatus bakkam ga'ee nan ga'a jedhe akka yaanne BBC Team gaafiif deebii kutaa lamaan qopheessine kutaan jalqabaa kunooti. Kan daladhee guddate garbiraacha godina Shawaa Kaabaatti barnoota kutaa 12 achitti baradhee isa booddee Adaamaa Saayinsii Yuunivarsiitii ramadamee achitti baradhee barumsa digirii jalqabaa Adaamaa Saayinsii Teekinooloojii Yuunivarsiitii eebbifame. Bakka ammaa geet kana nan ga'a jettee yaadde turte? Akkas dhugaa dubbachuuf yaadee hin beeku garuu yeroo hunda fiiziksii herreega baay'een jaalladha waan tureef yeroo hunda fakkeenyaaf kutaa 9 ta'ee fiiziksii kutaa 12ffaa kutaa 10 ta'ee fiiziksii yuunivarsiitii fa'aa barannee kan dubbisaa ture waan ta'eef baay'een jaalladha ture. Saayinsii baay'een jaalladha ture. Garuu iddoon amma ga'e nan ga'a jedhee yaadeen beeku ture. Odeeffannoo kee dhiyen kana miidiyaa hawaasummaarraa qooddanii hakiimni guyyaa 3 qof lubbuun turtaa siin jedhuu himtee turte sun yoomi maaltu mudate? Daa'ima ta'anii kutaa 6 ture natti fakkaata. Baay'een dhukkubee ture. Innaa bakka iddoo baay'ee deemee ture mana yaalaa dhuunfaa mana yaalaa yeroo san tureetti gaarii jedhamu. Iddoo baay'ee deemee ture. Do'eeras jedhanii tooniin irratti yeroo baay'ee maatiin koo bo'anii ture. Lubbuun keessa baasatti jedhanii. Isa booddee guyyaa 3 booda hunduu jedhamee waldaa deemee waldaatti naa kadhatamee fayye akkasitti fayye. Gaafa Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti barachaa turteellee wanti si mudate akka ture himtee sunoo? Jechuun eebbifamuudhaaf faayinaal piroojeektiin jedhamu jira. Isa arkitekchaar diizaayinii wayii fudhannee toonii isa istiraakchaar diizaayinii goona istiraakchaar kan eebbifame ispeeshaalis kan hin godhe istiraakchaar injiinaringidhaan waan ta'eef. Istiraakchaar diizaayinii isaanii hojjennaa. Isaaf immoo sooftiweeriin ani yeroo sanitti hojjedhe baay'ee salphaadhaan yeroo daqiiqaa muraasa keessatti diizaayinii godhee toonii sii kenna diizaayinii isaa siif kenna. Isaaf ijoollee eksteenshinii waggaa 4ffaa ta'ee ijoollee eksteenshinii waggaa 5ffaa ta'an faayinaal yiirii ta'an isaaniin gargaaraa ture. Isaaniin akkamitti diizaayinii piroojeektii isaanii akkatti hojjetan maaliif akkuma jedhe yeroo hunda durseen dubbisa waan ta'eef kan waggaa 5ffaa dubbisee toonii ofii koon ijoolleen gargaaraa ture ijoollee eksteenshinii. Gara galgalaa yeroon barsaa koo kana isa wajjin ture toonii gara yuunivarsiitii yeroon galu yuunivarsiitii fuulduratti
duuban faniin qabanii cuubeedhaan na waraana yeroo sanitti yaadadanii laaptooppiin qaba ture laaptooppii san immoo narraa fudhatan kanaaf yeroo sanitti waan dhagaye kan naan jedhan laaptooppii koo naa deebisaa wanta jiru naa deebisaa akka wanta biraan barbaadu jedheen bu'aa turedhanii yeroo sanitti adeef hin beeku ganama himuuf bari naa garuu Adaamaa hospitaala Jinaa hospitaala fudhatanii ta'anii achitti warri achi ture mandara san ture achitti na fudhatanii yeroo bakka tokko waraaname yeroo arganii saddeet hojjetanii ta'anii dhumee yeroodhaan iddoo biraas immoo argatu akkas naan jedha naa iddoo 7 ol waraanamee ture yeroo sanitti jechuudha. Akkatas argeettuu fi qorbaanis baay'at fakkaata. Gaafat Kataar turte oduu kee gabaasaa turre akkamiin gara USA deemte? PhD kee yoo maal baratte? Kadheen kan xumurte? Adama Yuunivarsiitii dhumarratti waggaa dhumarratti ijoollee Civil Engineering Departmentii rakkatti gaarii qaban carraa hojii Samsung C&T Engineering Construction Group jedhu keessa akka hojjetaniif carraa kenneef ture anis isaan keessaa tokko ture Kataar deemee toonii waggaa 3 piroojeektii irratti ergan hojjetee booddee industirii irratti ergan hojjetee booddee Kataar Yuunivarsiitii galee maasterii koos PhD koos achi eebbifame isaa achitti yeroon PhD barachaa ture immoo gara alaattis appilaayi gochaan ture sagantaa PhD jechuudha PhD barachuuf kanaaf University of British Columbia University Canada jiru achitti carraa PhD argadee kanaaf lachuu walfaana PhD walfaana hojjechaa ture jechuudha PhD lama akkasumas immoo Kataar Yuunivarsiitii hojjechaa ture Kataar Yuunivarsiitii keessas akkasumas piroojeektii riisarchii World Cup 2024 wajjin wal qabatu irrattis hojjechaa ture PhD lammaffaa osoon eebbifamiin carraa hojii argadhe Ameerikaatti jira Iowa State University as dhufe jechuudha. Amma Yuunivarsiitiin Stanford keessatti bara 2023 keessa saayintistoota 202 keessaa tokko ta'uu kee ibsanii sunsiif maal jechuu? Stanford University yeroo waggaadhaan hin baasaa liistii top 2% scientists in the world liistii baasaa isaan keessa bara kana saayintistoota persentii 2 keessa jiran isa tokko ta'ee isaan keessa galeera inni immoo baay'ee nakasaasaa ani akkuma jedhe ijoollummaas ta'eetu ani riisarchii maal akka ta'e sun beekin baay'een jaalladha ture riisarchii irratti hojjechuu saayinsii irratti hojjechuu baay'een jaalladha ture kanaaf saayinsii ta'uun barbaada ture isaa fi kan injineringis filadhe yeroo sanatti qabxii olaanaa ijoolleen barsiisan galmeessan meedisinii galu ture ani garuu fiiziksii fi injineringii waan jaalladhuuf isa galee na yeroo sanattis baay'een jaalladha waan tureef baay'ee na kakaasa moo akkan hojjedhu amman hojjedhe kana caalaa akkan hojjedhu baay'ee na kakaasa. Kadhageettaan Dr. Taddasaa Gammadaa kadheen kanaa Stanford Yuunivarsiitiin saayintistoota addunyaa keessaa 202 keessaa tokko ta'uu beeksise waa'ee milkii isaanii irraa dubbifnee kutaa 2ffaa boorisaniif dhiyeessin.